Oromoo fi Oromiyaa dagaddaa. Kadura akka nama tokkotti akka intala Oromoo takkaatti akka ilma Oromoo takkaatti nama if danda'e barnootaan hojiin if danda'e. Aboo gurbaan keenya sun barbarateeti yuunivarsiitii gaarii jira. Aboo gurbaan keenya sun bardalagateeti if danda'ee jira. Aboo gurbaan keenya sun intalti sun barbultii jaarratanitti ilmaan isaanii kunuunsanii afaan Oromoo barsiisanii guddisanii. Ka Oromoo yoo dhiiftan akka nama tokkotti ilma intala abbootiin teessan ittiin boonan ta'uu danda'uu qabdan jechuudha. Kallattii misoomaa keessatti hiriirre hunda keessatti adda duree taanee bahu. Adda duree taanee bahu. Hojii keenyaan, dafqa keenyaan hojjennee dorgomaa taanee mo'ataa taanee bahudha. Qonna keessatti yoo hiriirre qonna keessatti adda duree. Barnoota keessatti yoo hiriirre barnoota keessatti adda duree. Naamusaan dandeettii barnootaati. Imaaxaa keessatti misooma imaaxaa keessatti yoo hiriirre misooma imaaxaa keessatti adda duree. Hirkattummaadhaan asii fachii waa bituudhaan tun ta'in dafqa keenyaan hojii keenyaan beekumsa keenyaan liqii karaa qulqullummaa qabuun karaa mootummaarraa liqeeffanneen waan maatiin keenya karaa qulqulluudhaan nuu kenneen hojjennee dafqa keenyatti daballee hojjennee dorgomnee mo'annee argamuu karaa misoomaa ta'e jechuun kanadha. Kun barnoota keessatti isa hirmaateefis hin ta'a. Hojii mootummaa keessatti isa hirmaateefis hin ta'a. Imaaxaa keessatti isa hirmaateefis hin ta'a. Qonna keessatti isa hirmaateefis hin ta'a. Dirree keessatti hiriirre hunda keessattuu adda duree taanee bahudha. Kana gochuudhaan galii keenya guddisuudha. Kana gochuudhaan jireenya keenya jijjiiruudha.